kan itti aansee dubbachuudhaaf yaalinan godha. Akkanis isin jaalladhu isin iyyuu beektu sagalee Waaqayyoo walii wajjin nageenya Gooftaan isin haa eebbisuun jedha. Torbee kan nu leenjii Malaba shoko parata. Ebala baraseta. Hallelujah. Bella bella fa. Melabo sake babaraso. Amma danda'ametti sagalee keessan eeggadhaa. Daraa keessan. Inna gaama Pasteram. amma xinnoo neetworkii connection inni jeeqaa jira. Sagalee torban irraadhaa walii wajjin jalqabne sana itti fufnee ilaalla. Inna gaamamni amma. Inna gaama. Macaafa Ruut boqonnaa 2 yeroo darbe kan nu dubbifanne ammas isuma dubbisuudhaani isarra dhaabbannee iddoo tokko geenyee sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Macaafa Ruut boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa maqaa Gooftaatti. Naa'om lammii abbaa manaa isheetii kan ta'e aantii tokko qabdi turte. Inni immoo qomoo Amemelek keessaa nama guddaadhaaf jabaa ture. Maqaan isaas Bo'eez jedhama ture. Gaaf tokko Ruutii isheen biyya Mo'aabii Nu'aaminiidhaanii ka'een lafa maasiin jiru dhaqee abbaa faara naaf tole biraa qarmii bu'adha jetteeni amaatiin ishees dhaqi intala koo jetteeni Ruut kana irratti baatee gara maasii tokkoo dhaqxee warra midhaan haaman biraa qarmii bu'atte akkuma ayyaana isheetii immoo maasiin kun hirmaata Bo'eez isa qomoo Amemelik sana ta'ee argame jedhe itti fufee dubbata. Torban irraadhaa yaadattu yoo taatanii mata dureen walii wajjin ilaaluu jalqabne nama Waaqayyoo biraa ayyaana argatee simboo argatee jenne. Namni simboo nama Waaqa biraa simboo argate dheetan kana dubbachuu yaalii godhee ture. Har'a garuu waa'ee simboodhaa torban irraadhaa ibseera. Simboon kun maaliif nuu laatamaa? Waaqayyoo simboo maaliif namarra kaa'a? Simboo maaliif nuu laataa? Isa jedhuti. Walii wajjin kakaafnee ilaalla. Simboon kun immoo gara kamitti nu geessa jedhu sin kaafna. Kanaaf na dhagaa jirtu dhee yaada. Dhagaarra. Yenna gaama. Ergi nama kana jedhee simboo jechuun maal jechuu akka ta'e torban irraa kaaseera. Simboo jechuun jaalatamuu akka ta'e. Jaalatamuu namni simboo Waaqayyo irra kaa'e tokko nama jaalatamaa akka ta'u. Simboon gaafa sirra kaa'amu Waaqayyo simboo jireenya kee irratti gaafa fidu ati baay'ee nama jaalatamaa akka taatu dubbadheera. Simboo jechuun maal jechuudha? Barbaadamaa nama godha. Waaqayyo simboo gaafa namarra kaa'u nama kumaatama keessaa barbaadamaa akka taanu torban irraa bal'inaan dubbadheera. Sadaffaa gubbaa irratti simboo jechuun inni simboon maaliifi simboon kan inni godhu jedhee kanan dubbadhee akka simataman nama godhan isin jedhe simatama namaa laatan isin jedhe jireenya Asteerirra kaa'ee ulee diriirseef jedhee dubbadheen ture. Gaafa simboo Waaqayyo isin ilaatu simatamaa isin godha. Simboon simatamaa nama godha. Inni gara biraanii simboon dhageetti namaa laatan isin jedhe. Simboon dhageetti namaa laata. Abrahaam waa'ee Looxiif gaafa kadhate seera boqonnaa 9 keessatti yaa Waaqayyoon dura keetti simboo argadhee jiraadhee kanan si kadhadha jedhee Waaqayyoon gaafate. Inni dhagayoon nan dhaga'amate jechuudha karaa biraa jechuudha. Waaqayyo nama simboo irra kaa'e tokko namni simboon irra kaa'ame suni hin dhaga'ama jedheen dubbadhee ture. Kanaaf amma yeroon kun yeroo jaallatamuu ta'a, yeroon kun yeroo barbaadamuu ta'a, yeroon kun yeroo simatamuu ta'a, yeroon kun yeroo itti dhaga'aman ta'a.
Amen. 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 Kanaafuu jireenya keessan irratti hin ta'a. Amen. Ergiin akkas jedhee booddee simboon kun eessaa dhufa? Simboon kun gabaa chaayinaa dhaqanii bitamuu hin danda'u. Baay'een keessa lafa sana jiraatan Dubaayii keessaa hin argamu. Moo Ameerikaa moo Awurooppaa jira? Awustiraaliyaa moo Eeshiyaa jira? Eessatti argama lafti simboon kun? Gabaan simboo kun itti gurguramu eessa? Jedhee kaaseen ture. Gabaan simboon itti gurguramu eessa? Suppermaarkeetii gurguddaa keessatti argama? Suuqota gurguddaa keessatti argama moo eessatti argama? Samii kana keessatti argama moo galaana keessatti argama? Lafa kana irratti argama moo eessa arganna simboo isa jennu? Simboo eessa argachuu dandeenya jennee torban irraadhaa akkuma kaasuu yaale simboo kan namaa kennu Waaqayyoodha. Amen. Simboon eessaayyuu hin argamu. Namni ofiisaatiin argachuu hin danda'u. Isa jalqabaa Waaqayyootu jaallatee namaa kenna. Macaafa Seeroma boqonnaa 6:8 gubbaarratti Nohisi Waaqayyoo duratti simboo argateedha. Waaqayyootu laateef simboo kana laateen malee Nohi eessaayyuu dhaqee hin finne jechuudha. Jireenya namoota irra gara biraarraas adda ta'e miti. Kan leellochi የተሻለ ሕይወት ስላለው አይደለም. Namoota biraarra jireenya miidhagaa bareedaa tokko waan qabaateef simboon arganne. Waaqayyootu namaa kenna. Simboon Waaqa biraa namaa dhufa. Waaqayyo inni simboo laatu simboo siniif laatu. Amen. Akkuma torbanirraa simboo gaafa si laatu kuma kumaatamaa keessaa jaallatamta. Kuma kumaatamaa keessaa barbaadamta. Torbanirraa akka irra deddeebi'ee kaasee simboon maaliin jireenyi namaadhaa jireenyi dhala namaadhaa simboo wajjin walitti hidhata. Daldalli keenya simboo wajjin walitti hidhata. Hojiin keenya simboo wajjin walitti hidhata. Gaa'illi namoota baay'ee simboo wajjin wal qabata. Kanaatiif Waaqayyo gaafa simboo si laatu jireenya kee kanatu jijjiiramaa ta'a jedheera. Simboo Waaqayyo biraa akka argamu torbanirraa waan an kaaseef baay'ee keessa liitu. Inni lammaffaan simboon kan argamuu danda'amu kadhannaadhaanis hin kadhatama. Namni yeroo kadhatu simboon argatama. Macaafa Seeroma boqonnaa 9 lafa nama siin jedhetti Waaqayyoon kadhate simboo yoon suuturatti argatee simboon haalodhee kadhate. Macaafa Asteriin immoo gaafa laallu boqonnaa 3 boqonnaa 4 boqonnaa 5 gaafa dubbifannu ergii kadhatanii booddeedha Waaqayyo simboo kana kan ishee dhaalaate. Amen. Hallelujah. Arra waan tokko isiniin jedhe guyyaa irraatii kaasaatii kadhadhaa. Yaa Waaqayyo hojii kootti simboo naa laatu. Gaa'ela koo keessatti simboo naa laatu. Tajaajila koo keessatti simboo laatu. Waan an godhu keessatti simboo naa laatu. Nama duratti simboo naa laatu. Sochii koo keessatti simboo naa laatu jedhaani Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo Waaqa simboo namaa laatuudha. Amen. Annaa keessan dhuguman isiniin jechaa jiran dhuguman isiniin jedha. Ani jireenya koo keessatti waan kanaadhaa waan an beeku wantoota baay'een qaba. Kadhadhee simboo otuu ni naa kennu. Waaqayyo waama namni biraan godhe kan kootuun adda godhu argee hin beekan. Waama namni biraan godheen kan koo adda godha. Maalirraa kan ka'e nan kadhadhe simboo itti naa godhi jedhee. Amen. Dubbiin amma isinitti dubbadhu kana irratti illee ani maal kadhadheera simboo kadhadheera. Yaa Waaqayyo dubbiin amma kana simboo itti godhi namoonni kee akka si dhaga'aniif namoonni kee akka simataniif namoonni kee akka jaallataniif namoonni kee akka fudhataniif namoonni kee barbaadanii gara kan akka isaan dhufaniif simboo itti godhee kadhadheera. Amen. Kennama inni taan immoo eessaa dhufan isiniin jedhee kadhannaadhaan argama waaquma isa simboodha tokko tokkoof akkasumatti hin laatu utuu isaan hin kadhatin. Amma Nohi hin kadhanne Waaqayyoon simboon kadhanne Nohi simboon kadhanne akkasumatti hin laateef Ruutis immoo simboon kadhanne akkasumatti hin laateef Asteer faan kadhatan Abrahaam faan kadhatan Loot faan kadhatan namoonni baay'een isaanii kadhataniiru Waaqayyo irratti simboo naa kennanii Waaqayyoon kadhateera Abrahaam simboo naa kenni jettee Asteer kadhatteetti namoonni baay'een isaanii kadhannaadhaan argatan kan akka Nohii faa kan akka Ruut faa immoo isaan kun immoo utuu hin kadhatin akkasumatti toora isaa ayyaana kana simboo kana Waaqayyo isaanii laateera. Amen. Kanaatiif waa'een simboo kun jireenya keenyadha waan kana salphiftanii yaadinaa yeroo biraas yoo Waaqayyo naa kenne carraa naa kenne sin tajaajiluu nan danda'a mata duree biraatiin sagalee biraatiin garuu sagalee nan isinitti dubbadhu kan akka salphaatti akka isin hin yaadne jireenya keessaniif murteessaadhaan isiniin jedhama. Amen. Ani namoota baay'ee isaanii hin beeka digirii tokko hojjetanii qabu digiriin isaanii kun baay'ee ol ka'ee Daget baay'een isaa digirii tokko kanaan doolaarii kuma hedduu warra argatani paawundii kuma hedduu kuma warri argatani yuuroo kuma hedduu warra argatani immoo jiru warri kaan immoo digirii sanaan immoo buddeen dhabanii warri rakkatanii jooranii dhagaa cabsanii jiraatan immoo lakkoofsan qaban.
Digirii masan tokkotiin doolaarii ji'aan birrii 5,000 10,000 ittiin argatu. Yuuroo 10,000 5,000 ittiin argatu. Paawundii amma kana ittiin argatuti. Tokkommoo digirii masan isuma san siggi digirii addaa miti. Isuma sana baateeti hojii dhabeetiin jedhe lafa beeksitti hundumaa naannee jooree yoo qansiraa hojjeta hojii humnaa hojjeta dhagaa cabsee jiraatu. Maaliif simbootu ittiin laatamneef sirratti immoo waaqayyo simboo kana laachuu barbaadeera. Ameen. Keetti dhufu kan keetiif kan nama bira adda godha waaqayyo. Adda godha dhimma kee adda godha. Ameen. Ilaalcha kee adda godha hojii kee adda godha. Waanuma tokko harkaa qabdu sanatti akka inni bareedaadhaaf mi'aa ta'u godhaan isiniin. Ameen. Torban irraa waan tokko kaaseen ture yaadatti yoo taatan caalaa wajjiniin iddoo tokko laaqana nyaannee buna immoo iddoo biraa dhunnaan lakkasumaa dhunnaan jedhe. Gaafa dhunneennu gaafa lammaffaa jenneennu sini kaaseera. Bunni isa kana jedhe maa inni caalaa simbooda malee saayi inni sun bunatti mi'aayinatti sanatu iyyuu caalaa. Kantu kana godhe yoo jettanii simboodha. Wanti akka mi'aawu wanti akka barbaadamu wanta tarkaan qabadhe akka namatti mi'aawu namoonni akka yaafatu akka barbaadan hiriiraan akka dhufan si godha waaqayyo. Ameen. Majako soro barase kabara labu. Salphiftanii yaadina. Hallelujah. Salphiftanii yaadina. Hallelujah. Ameen. Akka nama waaqayyootti sinan eebbisa waaqayyo simboo kana sinirraa kaa'u. Ameen. Simboo jaallatamaa nama godhu, simboo simatamaa nama godhu, simboo Ameen. barbaadamaa nama godhu, simboo Ameen. dhagahamaa nama godhu, simboo Ameen. iddoo namatti laatu, simboo namni akka nama iyyaafatu nama godhu. Hallelujah. Waaqayyo inni isa tajaajilu sinirraa kaa'u. Ameen. Hallelujah. Ameen. Kanaaf waa'een simboodhaa gaafa ka'u calliftanii akkasiin dhageessan miti. Jireenya keessan keessatti murtoo fudhachaa bakka hamma irraatti simboon kan irra jira. Ishiyoon irra jiraate immoo akkamittiin hamba bal'ifadha akkamittiin kana caalaa ba'a jechuudhaan fuula waaqayyoo irratti dhimma kana mata dureetti laatanii soomuudhaan kadhachuudhaan fuula waaqayyoo dura turuudhaan. Ameen. Gaafii akkas ta'a yeroo yerootti akkas ta'a. Uffatuma namni biraan tokko uffatuma normaal baay'ee normaal ta'an. Uffanneeti kan keenya garuu namni hundinuu eessaa dhufee eessaa argatee carqii kana eessaa fuudhee jedhee namni yaafata. Waama namni biraan tokko uffatuudhaaf. Eenyu fa'aa kan uffatuudhaaf namni uffata sana uffatee iyyuu namatti bahu kan jaallatu ati gaafa uffattu waaqayyo waan san ol kaasa iskeelii uffatichaa ol kaasee iji namaa akka harkifamu namni hundinuu gara sana akka ilaalu godha waaqayyo. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Kanaatiif waa'ee simboo gaafa ga'u salphiftanii akkasii yaaddan raawwadheen barbaaduun. Ergiin isin tajaajiluu koo namne gooftaatti kan jaallatamtan obboloota koo waa'ee simboo kanatti vaalii ulaattanii akkasiin kadhattan eeggee akkas ta'ee na diibii akkasin jettan nan barbaada. Ameen. Nama baay'ee jaalladhuuf kabaju faarfataa qabaa fidoodha. Yeroo waaqayyoon kadhatu waan tokko jedhe yaa waaqayyoo na diibii na faadedha. Na diibii na faali narratti dhangalaasi na faaliidha. Na diibii miti na faali faali jechuun waliin gadhanna koo guutummaa isaa waliin ga'e jechuudha. Ameen. Ameen. Waaqayyoo dibata kanaan si dibee si haa faalu. Ameen. Dhugaadhuma waaqa jiraataan immoo dubbadha. Nama sagalee kana dhaga'u kamirratti illee waaqayyo mallattoo kanan fidaan isinii jira. Ameen. Hallelujah. Ameen. Amma namoota tokko akka jedhu inni akka jedhu kana dhagee beeka isis dhageessanii beektu wanta ta'eef adaraa utuu rakkobatiin yaada kana qajeelummaan nasimadhaa. Haadha manaa isaatii kun jedhu. Haadha manaa isaatii kun jedhu maqaa gooftaa Yesuus. Maali kun akkamittiin teerumte akkamittiin kana fuudheetu. Isaan sintu akka jedha malee waaqayyo namicha duratti simboota akka adda ta'e irra kaa'eera waaqayyo. Ameen. Addunyaa kanarraa namni jaallatamu bareedduuf simatamtuun nama sana biratti eenyuun taatee argamte ishee taatee argamte. Maaliif nama sana duratti waaqayyo maal irra kaa'eera wanta ta'eef simboo irra kaa'eera wanta ta'eef. Ameen. Isheen immoo nama baay'ee keessa akka utuu si ta'e
ati nama tittineerumne namu bala nama namni na iddootti laanne si biratti immoo nama addaa godhee simboo irra kaa'e waaqayyo ishee duratti waaqayyo namicharra simboo adda kaa'e isa yoo dhiiftellee jiraachuu amma isheen hin dandeenyetti fakkeesse akka isheen terumte godhe maal yoo jettan kun waan biraa utuu hin taane simboo waaqayyo irra kaa'edha. Ameen. Ammaan booddee simboo sirratti dhufu kuni baay'ee adda si godhe nama hundumaa keessa piik godhee of si baasaan siin jedhee. Ameen. Kanaaf salphiftanii yaadina. Anarra assignmentii tokko isin ilaal. Innis maal yoo naan jettan akkasin waa'ee kanaa fuula Waaqa irratti soomtan kadhattan simboonaa kenni jedhaaniin. Fuula kee duratti simboonaa fuula saba Waaqa irratti simboonaa maatii koo duratti simboonaa biyya kee simboonaa mandara kee simboonaa lafa hojiitti simboonaa namoota wajjin jiraadhu irratti simboonaa hiriyoottan koo gidduutti simboonaa dhagahamaa na godhi jaallatamaa na godhi barbaadamaa na godhi iyyaafatamaa na godhi jedhaa Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo kan hundumaa gochuudhaaf Waaqayyo arra teessoo isaarra jiraan siniin jedhe. Ameen. Ergi nama kana jedhee waa'ee simboodha simboon eessa argama jedhee ragaa tokko waaqayyo akkasumatti hin jaallate nama alaata lammaffaan immoo kadhatamuudhaan nama alaata waaqayyoon sin jedhe kadhachuudhaan naalaan jaallatamaa na godhi simatamaa na godhi barbaadamaa na godhi dhaga'amaa na godhi nama namni hundumtu dhaga'u na godhi nama namni hundumtu gaafa sargu simatu na godhi jedhaati kadhadhaa waaqayyo kana gochuudhaaf teessoo isaarra jiraarras. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ergi nama kana jedhe amma immoo simboon kun maal hojjeta maaliif nuu laata isan sin agarsiisa see kana qabadhaa mata turee kan simboo waaqayyo maaliif nuu laata simboon maal hojjeta maaliif laatama waaqayyotu laata hin gabaadhaan argamu hin biyyoonni guddatan nuu laatan biyyoonni guddatanii gargaarsa midhaanii nuu laatu gargaarsa wayyaa nuu laatu gargaarsa iskoolaaraa shiippii barumsaaf nuu laatu wantoota biraa nuu gargaaru mana nuu ijaaruu danda'u nu barsiisuu danda'u nu uwwisuu danda'u buddeen nu nyaachisuu danda'u wantoota kana nuu godhu malee biyyoonni guddatan simboo nuu laatan simboo kan namaa laatu waaqayyo waaqa Israa'el qofaan hin jedhe. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Mashallah barakabas. Maskaadiyama yoomee gammaddaniittu taatame waaqa kana galate akka jedhaan hime yeroo lama sadii afur shanirra deebi'aati hallelujah 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 itti jedhame. Hallelujah. 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 Kanaan ergi nama kana jedhee simboon kun egaa eessaayyuu hin argamu beektonni nuun laatanii gurguddoonni nuun laatanii warri qabeenya qaban nuun laatanii warri baratan nuun laatanii mootonni nuun laatanii simboo kan nuu laatu tokkoof tokko waaqayyo waaqa Israa'el qofatu simboo namaa laatu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Egaa simboon kun waaqatu qofatu namaa laata ergi ta'e maaliif immoo nuu laatama maaliif nuu laatama isan sin agarsiisa maaliif nuu laata waaqayyo simboo tokkoffaa qabadhaa. Waaqayyo waan simboo nuu laatu ban sinitti hima simboon maaliif nuu laatama waaqayyo simboo maaliif nuu laata isa jalqabaa simboo waaqayyo maaliif nuu laata yookaas waaqayyo simboo maaliif naa laata jedhaati qabadhaa isan sinitti himaati simboon isa jalqabaa maaliif nuu laatama isa jalqabaadha dhaloota karaa keenya oolchuu waaqayyo gaafa barbaadu simboo nuu laata. Ameen. Saba dhaloota gaafa oolchuu barbaadu saba oolchuu gaafa barbaadu biyya kan oolchuu gaafa barbaadu sii laata ofuma kee duwwaadha simboo sanaanii akka barbaadde akkati jiraattu tun taane waaqayyo dhaloota hambifachuu gaafa barbaadu sanyii hambifachuu gaafa barbaadu waaqayyo sii laata. Ameen. Isa kana macaafa seeraa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 kaaftanii gaafa dubbifattan akkas jedha laftis waaqayyo gooftaa maccaa duratti hin mancee waaqayyos nama uumuu isaatiif hin gaabbe ergi jedhee booddee yeroo sanatti nu immoo jedha lakkoofsa 8 gubbaarratti waaqayyo duratti simboo argate ergi jedhee faara tolaadhaan ilaalame ayyaana argate simboo argate faara tolaadhaan waaqa duratti ilaalame yeroo sana immoo jireenyi Iyyoob immoo maal ta'a jedha nama tolaadhaaf qajeelaa ture jedha namni kun waaqayyo irratti simboo waan argateef
Waaqayyo irratti simboo waan argateefi waan waaqa maal godheeni bara biyyi lafaa manca'e. Namni tokkollee fuula waaqayyo duratti namni ayyaana argatu, namni jaallatamu, namni simatamu, namni barbaadamu, namni dhaga'amu tokko bara dhibe keessa waaqayyo iji isaa nu irra bu'e. Amen. Amen. Sorry, dhiifama. Dhugaa dubbadhaa jedhanii jedhu namoonni keenya dhugaa dubbadhaa jedhu. Gidduutti bishaan dhugee. Maa inni kana sin jechuu barbaadu yeroo kana keessa namni tokkollee waaqa irratti namni waaqayyo gara isaa ilaalu namni waaqayyo oolchuu barbaadu tokko inni be namni hundinuu manca'eera. Bara sana jedha macaan Museen gaafa caafu macaafa seerummaa kan caafe Museen gaafa caafu akka jedhu bara sanadha waaqayyo nama uumuu isaatiif gaabbeedha. Nama uumuu isaatiif gaddeedha. Namni jiraatu maaliifan nama uume nama uumuun narran ture jedhee bara gaabbee keessa namni tokko maal ta'e ergamaa nama kan waaqa irratti simboo argate ayyaana argate faara tolaadhaan ilaalame hin jaallatame hin dhaga'ame waaqayyo wajjiniin hariiroo sirrii argate kana nuyi nammas nu badda wanta amma ta'e kuni nu irraan ta'e miti waaqa irraan ta'e malee. Dubbii keenya irratti noi ga'ee qabamoo hin qabu qaba ga'een sama inni noi si waaqayyo wajjin deemsa isaa godhateedha. Bara addunyaan kun mancee addunyaan kun waaqa dhiisee waaqarraa galagalee deeme keessa deemsa sana lakkoofsa furgaa balaaltanii nu immoo waaqayyo irratti qajeelfate. Haleluuyaa. Amen. Waaqayyo deemsa keenya isa duratti nuuf qajeelchu. Amen. Inna kanaaf yeroo kanatti faara tolaadhaan ilaalame hin dhaga'ame. Yeroo waaqayyo isa jaallatee jedhutti ayyaana argatee waaqa nama kana gaafa jaallatu nooyin gaafa jaallatu simboo kanarraa nooyin gaafa jaallatu waaqayyo nooyi wajjin haasa'u jalqabe. Akka jedhee waaqayyo yaa nooyi biyya lafaa kana nan balleessaa jedha. Dhagahaa jirtu namni waaqa irratti simboo argate dhoksaa waaqaa dhagaa karoora waaqaa dhagaa hojii waaqaa dhagaa waan waaqayyo yaade dhagaa waan waaqayyo gochuuf jedhu dhagaa karoora waaqayyo raawwata. Amen. Noi an addunyaa kana nan balleessa garuu warra badanii wajjin sin balleessuan. Amen. Na dhagaye obboleessa koo obboleettii koo waaqayyo gaafa simboo sirra kaa'u gaafa jaallatamuu siidhaaf warra badanii wajjin sin balleessu. Amen. Warra addunyaa kanarraa godaanan wajjin sin balleessu. Waaqayyo si oolchan sin jedhaman. Amen. Xiyyaara ittiin deemtu yoo gubate samii irratti yoo gubate ati ooltan sin jedhe. Amen. Konkolaataa ittiin deemtu yoo nama meeqa fide ati ooltan sin jedhe. Amen. Simboo waaqayyo sirra kaa'e hojiidhaaf uumama afte wanta ta'eef hojiidhaaf si barbaadu wanta ta'eef ani jireenya koo keessatti yeroo baay'ee argeera. Balaan konkolaataa gurguddaan namoonni isa kana geedoo irratti galagalee nama 42 fixeetti yeroo baay'ee ol kaasanii haasa'u malee anaan balaa gurguddaan konkolaataadhaan yeroo 7 ol irratti raawwatameera. Kanaan ala immoo dhiishii hojjetamee keessa bu'eera. Balaa adda addaan narra geera. Kan hundumaa keessatti waaqayyo na oolcheera. Amen. Amen. Kunis immoo qulqullummaaf jireenyaan qabaadhu utuu hin taane waaqayyo simboo narra kaa'e waan naan hojjechuudhaaf jiru har'a lallaba amma sitti lallabaa jiru kan akka ati dhageessuuf ergaan kun karaa koo akka gara keetti dhufu waaqa bira kana waan barbaade waaqayyo na oolcheera. Waaqayyo simboo sirra kaa'e waan ittiin si oolchu qabaan siin jedhe. Amen. Hallelujah. Amen. Kanaatiif noi biyya kana nan balleessa addunyaa kana nan dhabamsiisa siin garuu sin oolche. Amen. Ana waan san beeku abaluu keen hin beeku ila abaluu keen beeku waan namni baay'een ittiin badu keessaa namni oolchu jirta laa. Amen. Namoonni baay'een si biraa badanii si biraa du'anii si biraa dhumanii ati ooltee ulfina waaqayyoof galata waaqayyoof dhaabbattee fuula waaqa irratti galateeffattee dhuga baatu waaqayyoo taate oolchaadhaaf ookkalchaa waaqayyoo ta'uusaa namoota baay'eetti namni dhugaa baatu jirtaa misiraachoo. Amen. Si oolcha. Amen. Amen. Namoonni
namni na dhagaa jirtan yeroo lama sadii deebi'aati na oolcha waaqayyo na oolcha waaqayyo jiraate ofirratti labsaa. Na oolcha waaqayyo, na oolcha waaqayyo, na oolcha waaqayyo. Warri kan sagalee keessan hin dhaga'u tajaajilli koo akkasuma na oolcha to'attaniitu ta'e hin ooltu isa kaan egaa isinii fannisa. Ameen. Amma kana jedhe Na oolcha waaqayyo, na oolcha waaqayyo. si oolcha dhuguma si oolcha. Ameen. Kanaafi simboon kun maal godhe ani biyya lafaa kana wajjin sin balleessu ergee booddee maal jedhaanii waaqayyo akka jedhe Nohin yaa Nohi bidiruu hojjedhe ati sin oolta dhaloota kan sin oolchita jedheen maal godhe waaqayyo Nohi waaqayyoon dhagee bidiruu hojjete waggaa 150 waaqayyoof abboomamee hojjete maaliif jaallatamuun isaa kuni karaa isaa dhaloonni akka ooluuf waan tateef kanaaf gaafa sana leenci gaafa sana Nohin oole na dhagaadhaa sirriitti leenci gaafa sana Nohin oole sanyiin leenca addunyaa kanarra jiru kuni karaa Nohi hafe sanyiin arbaa sanyiin gafarsaa sanyiin jalleessaa sanyiin kabalee sanyiin weenii sanyiin cadoo sanyiin bineensa addunyaa kanarra jiru sanyiin roobii sanyiin naachaa addunyaa qurxummii addunyaa kanarra jiru eenyuun oole yoo jettanii Nohin oole. Ameen. Sanyiin nama hundinuu hin oole nama hundumaaf bidiruu kan ergee hojjetee booddee maal godhe kan isin dhibu Nohi waggaa 150 ergee kan hojjetee booddee bokkaa guyyaa 150 roobe yookaan ji'a 5 roobe kana ruumii hojjetee kan hunduma isaaniitti naqee oolche waaqayyoo fi gaafa sana waaqayyo Nohii fi gaafa simboo kana laatuu fi dhaloota ittiin oolchachuu barbaade utuu gaafa sana adde Nohi dhaloota addunyaa kana jiran keessaa simboo hin arganne nu hin jirru jechuudha dhalli namaa biyya lafaarra hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqayyo waan sirra kaa'ee ittiin dhaloota oolchuu qabaan siin jedhe. Ameen. Hallelujah. Ameen. Garuu waan tokko isinitti hima as keessatti beekuun kan nurra jiraatu. Nohi ofittoon turre. An ollaani maaltu na dhibedhee warri kaan abaddu hin jenne Nohi. Ergi waaqayyo karaa koo nama oolchuu barbaade. Ergi waaqayyo karaa koo nama qaqqabuu barbaade. Ergi waaqayyo karaa koo nama gargaaruu barbaade. Ergi waaqayyo karaa koo nama birmachuu barbaade. Ergi waaqayyo karaa koo sanyii hambifachuu barbaade. Waan waaqayyo naan jedhu kana waan waaqayyo harka kaa'e kan ittiin hojjedhee namoota biraa oolchaa jedhe. Ameen. Arraan tokko gaafa duulaatamu biroottan nu qofaaf hin laanne waaqayyo. Nu qofaaf hin laatu. Namoota baay'eef yaade maatii tokko keessaa nama tokko gaafa gargaaru yookaan waaqayyo gaafii maatii tokko keessaa mucaa isaan gaafa gargaara yookaan isa ittaanu gargaara yookaan isa eegoo yookaan qixxisuu isa dhumaa gargaara yookaan ishee gargaara yookaan isa gargaara maatii tokko keessaa nama tokko piik godheeti nama sana baay'ee ol kaasa waaqayyo qabeenyas jireenyas kenna. Gaafa kun ta'u beekuun kan nurra jiraatu inni dhufe sun nu waadhaan miti. Simboon waaqayyo sanatti nu kenne obboloota keenya naannoo keenya jiran maatii irraa dhalanne isaan gidduu jiraannu san akka ittiin gargaaru isa kaan immoo maaliif yoo jettanii ollaa keenya sanyii keenya naannoo keenya biyya keenya akka ittiin gargaaruuf godhan isiniin jedhe. Kanaaf ofii duwwaa akka nyaannee dabarruuf hin barbaadu waaqayyo simboo gaafa nama ittiin oolchuun nama baay'ee ittiin gargaaru nama baay'ee ittiin qaqqabuuf nama baay'ee bira ittiin ga'uuf jedheeti waaqayyo waan ittiin nama baay'ee bira ga'u harka keettiin kennaan jedhe. Ameen. Garuu ati ofittoon ta'in ati nyaattuun ta'in ofii kooduu waan jedhin macaafni qulqulluu keenya akka jedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 55 gaafa dubbifannu waaqayyo isa nyaatuuf nyaata laate isa facaasuuf sanyii laateedha. Ameen. Na dhageessaniittu irran deega waaqayyo isa nyaatuuf nyaata laate isa facaasuuf sanyii laateedha. Ameen. Nyaata jechuun dhabbicharraa kan hin hafne jechuudha. Yeroo sana nyaatamee kan badu jechuudha. Sanyii jechuun garuu dhalootaa dhalootatti kan darbu nama baay'ee kan qaqqabu jechuudha. Arra waan tokko isin gaafadha. Sanyii moo buddeena nyaatamu moo sanyii faca'uu barbaadu isa natti maa waan tokko isin isa booddee waan isin hin jedhutu jira.
Sanyii faca'u. Sanyii facaafamu. Malee buddeen miti buddeen nyaatamu qofa miti mini. Ergii gaa sanyii faca'u barbaadan Waaqayyo sanyii isin facaaftan harka keessanitti laatu. Ameen. Nama baay'ee kana isin ittiin qaqqabdan, biyya baay'ee kana isin ittiin qaqqabdan, waldaa baay'ee kana isin ittiin qaqqabdan, dhaloota baay'ee kana isin ittiin qaqqabdan Waaqayyo sanyii harka keessanitti laatuun isin hin jedhu. Bee jiraatu harka keessanitti kennamaa jechuudha. Ameen. Ofuma keessan duwwaadhaaf nyaattu taanaan, ofuma keessan duwwaadhaaf uffattu taanaan, ofuma keessan duwwaadhaaf manuma keessan yoo namoota tokko yoo gargaaramanii gargaaran manuma abbaa isaanii duwwaadha. Manuma abbaa kee duwwaadhaaf taanaan waanuma mana abbaa kee duwwaadhaaf ga'uu sii laata Waaqayyo. Na dhaga'iilaa. Waanuma mana abbaa keetii duwwaa yaadda taanaan waanuma mana abbaa kee ga'u duwwaa sii laata. Waanuma waldaa tokko waldaa koo duwwaa, waanuma waldaa kee duwwaa ga'uu barbaada, waldaa kee duwwaa yaadda taanaan waanuma waldaa kee duwwaa ga'uu sii laata. Garuu facaasuu barbaada taanaan Waaqayyo sanyiidhaan si eebbisa. Ameen. Nama baay'ee bira akkati geessu, nama baay'ee bira akkati qaqqabdu, nama baay'ee akkati jiraachiftu si godha Waaqayyoon isin hin jedhu. Ameen. Akka Noohi kanan isin hin jedhan. Kanaatiif gooftaatti kan jaallatamtu obboloota koo gaafa ramaa yaalaa hin beekula namni la keessa keetti murteessaa jirtu Waaqayyoon eebbifnaan nam facaasan hin jettu akkati facaaftu si godha Waaqayyo. Ameen. Isa facaasu laata sanyii laata gaa hawwiin zaman gaaffiin zaman dhaannaan laphee zaman facaasuu dhaqa iddoo baay'ee bira ga'uu dhaqa. Ameen. Laatuu si baagaadhaa namaa. Dhuguma obboleettii koo. Nama baay'ee bira ga'u, waldaa baay'ee bira ga'u, tajaajiltoota baay'ee bira ga'u, hojjettoota Waaqayyoo bira ga'u, rakkatoota baay'ee bira ga'u, ilaa humna warra hin qabne baay'ee bira ga'u, waa'ee adda asirratti dhangalaasaa hin jedheen. Ameen. Ilaa maagaaniyaama. Si bira gaala, si bira gaa. Ameen. Hallelujah. Maaskaadiyaa. Gaaffii keetumaa inni waan nama baay'ee bira ga'u waan ta'eef. Ameen. Mana ofii kee nyaachuu duwwaadhaan mijetu. Kanannaan kee namoonni tokko uumama nyaachuu barbaadu. Warri kaan immoo aadaa deemu, gungumaa deemu. Ameen. Namichi seenaa Oneesimoos Nasiib abbaa gammachiisiin barreesse akkas jedhe. Oneesimoos Nasiib biyya Siwiidinii keessatti waggaa 6 guutuu in aada jedhe. Halkan kee aada jala jedhe. Dormi isaan jiraatan ollaadha waan ta'eef in aada namichichis in aada. Maal jedhee immoo aada beektu wangeela dhageeti wangeela dhagee karaa kaman wangeela kana sanyii koo biraan ga'a. Karaa kaman wangeela kana Oromoo biraan ga'a. Saba koo biraan ga'a. Kanatu saachisa. Karaa bayyinaa kana dubbii bayyinaa kana dubbii jireenya bara baraa kana isa nyaatanii ittiin nama ta'an kan akkamitti nan bira ga'a in aada ture. Waa'ee isaa miti inni fayyeeraam. Mucaan kun mucaa waggaa 4 jiru kan inni butamee ba'e. Hamma kan hundumaa si'a 6 ol gurgurame. Garuu waa'ee saba kana hin beeku mucummaan ba'e. Garuu haa ta'u malee wangeelli na bira qabee kun maatii koo bira ga'uu dhabee halkanii guyyaa aada ture. Kanaaf kunoo wangeela inni gaafa sana afaan Oromootiin fide. Ati kunoo namni inni kaan midilistii teessanii. Inni kaan ilaa Awurooppaa teessanii lixa keessa teessanii inni kaan tarii Amerikaa teessee biyyoota adda addaa teessanii akkasitti dhageessan afaan kanaanii gatii inni gaafa sana kaffale nam facaasa jennaan Waaqayyootti laata sanyii facaafam kunoo faca'ee biyya dhaale hin jedhe. Ameen. Nana mana sagalee kana booddee yeroo muraasa booddee namoonni simboo gurguddaa Waaqayyoo isinirra kaa'u. Qabeenyi gurguddaan akka keessan galu jiru. Qabeenyi sun galu si qofaan miti buddeena akkati nyaattee dabartu qofaan miti. Maatii abbaa kee qofaan miti waldaa kee qofaan miti addunyaa akkati qaqqabduuf gara kee dhufaan jedhe. Ameen. Kanaaf nuyi dhaloota ittiin oolchuudhaaf ka'e. Baa dhalootaa qabdaa dhalootaa biyya addaa. Yoo baa dhalootaa qabaattee dhalootaa biyya adda ta'e sanyiin amma harka kee gala. Ameen. Nan jedhammas sanyii harka kee galaan jedhe. Ameen. Hallelujah. Ameen. Yoo namantu taata yoo waadaan galtu taata waan tokko jedha yoo waadaan galtu taatan Waaqayyootu si nagaa waan ta'eef
waaqayyo sanyii harka koo agalchu malee jedhaadha duukaa. Waaqayyo sanyii Waaqayyo sanyii harka koo agalchu malee Iddoo hundumaa nan ga'a. iddoo hundumaa nan ga'a. Nan facaasaa. Nan facaasaa. Nyaattuun ta'uu. nyaattuun ta'uu. Kanas kunis immoo waadaadha jedhame. Kunis immoo Immoo waadaadha. Ameen. Haleluuyaa. Waan ati ittiin facaaftutu dhufa. Ameen. Waan ati ittiin facaaftu fida waaqayyoon jedheen. Ameen. Dhalootaaf waan ati namoota baay'ee biratti hin geessu. Ameen. Rakkata arginee garaan keenya gadda. Dhukkubsata arginee garaan keenya gadda. Nama miidhamaa tokko arginee garaan keenya gadda. Ani yeroo baay'ee akkana jedha. Yeroo hojii waldaadhaa jalqabame misyoonota erguudhaaf jedhu yookaas immoo mana ijaaruudhaaf jedhu waan tokko jennu birriin akka barbaadetti gaafadhu. Utuma waaqayyoon haalaatee utuma waaqayyoon haalaatee akkas godhe qofaa koo isa nama 1,000 2,000 taanee hojjennu kana qofaa koon hojjedheen jedhu. Kanaan immoo akka inni naga'u nan amana. Ameen. Maaliif waaqayyoo mootii biikeen ilaala? Sochii hafuura kee ka'umsa hafuura keen ilaala. Ameen. Kanaaf Nohitti waaqayyo garaasaa arge. Nohi maal godhe? Waggoota mana waggaa 120 maal godhan isiniin jedhee doonii kana hojjete markaba ergee hojjetee booddee waggaa guyyaa 150 waggaa roobe hunduma isaanii balbala saafane. Haleluuyaa. Ameen. Gaafa nama isa kana sirriitti haa ta'u akkaataan itti isin ibsu akkaataa keessa koo jiru akkaataan itti isin ibsu dhabe akkaataa keessa koo tulfaatee jiru. Nohi hunduma isaanii maal bane beetu balbala bane. Ameen. Balbala bane itti jumne jedhame kottaa galaa hunda isaaniitiif. Kan Ameen. inni yeroo sana boofaaf illee baneeraaf hafuu qaba kaa boofi. Ameen. Jawweedhaaf illee baneera hafuu qaba kaa jawwee. Waraabessaaf baneera, leencaaf baneera, oolaaf baneera, qeerransaaf baneera, reef baneera, saawwaaf baneera, harreef baneera, gaangeef baneera, fardaaf baneera. Hundumti keessan lama taati kottaa galaa. Ameen. Sanyii taatanii dabartuuti kottaa hunduma isaatiif balbala bane. Amma guddaa argatte hin cuftamoo itti cuftamoo itti bantati. Balbala itti cuftamoo balbala bantaaf. Kottuu gani, kottuu ooli jettee immoo kottuu jiraadhu, kottuu du'arraafi, kottuu aara galfadhu, kottuu rakkinni kun hin darbaa, gidiraan kun hin darbaa, dhiphinni kun hin darbaa. Hamma guyyaa gaafa sana darbutti kottuu gani na biratti boqodhu jettee bantee balbala bantee of bira tursuudhaaf waadaa hin galtaa hin dhufaa waa qabeenyi. Ameen. 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 Dalibanni kun kottaa galaa hunduma isaaniif. Nama nitti garaa jabaate tokko illee hin jiru. Horiin nitti garaa jabaate jiru. Bineensa nitti garaa jabaate jiru. Kottaa amma dhiphinni kun darbutti. Dhiphinni kun hamaan isaa inni guddaan yeroo ammanaati amma sanatti kottaa galaa jedheeti hunda isaaniif balbala baneen isiniin jiru. Ameen. Balbala dhibanne kan immoo ergi isaan galanii booddee jarri kun immoo rakkina mataa isaaniif akka hin banneef immoo waaqayyo ergi Nohi balbala banee jarritti galanii booddee immoo waaqayyo immoo balbala sana maal godhe harka isaatiin cufe. Ameen. Na dhagaa jirtu firoottan koo yoo jarraa argattan obboleessa keessanii balbalan bantu. Yoo jarraa argatte obboleettii keetii balbalan bantaa. Biyya keetii balbalan bantaa. Hiriyoota kee balbalan bantaa. Ijoollee mandaraa balbalan bantaa. Warra wajjin guddattee balbalan bantaa. Kottaa jettee waamtaa. Kana murteeffadhu irra. Nohi maal godhe simboo waaqayyoo sarara kaa'e kanaan dhaloota oolchuun akka irra jiraatu waan galeeti tokko akkas hin jenne. Akkas hin jenne maal waaqayyoo booftillee galuu hin qabu. Boofamni kan nu hanqaraattatee saba kana iyyuu balleesse hin jenne. Maaliif booftis ooluutu irra jiraata ka? Yeroo sana keessa booftis ooluutu jiraata. Rifeensiidhaaf ijaa ba'umsaaf hin kaane. Kaleessi aywaanin gowwomsee addaamin akka godhee nu dogoggora hin jenne. No waaqayyo tolchachuu barbaade. Ameen. Waaqayyo warra kaleessa si miidhaa turan, si hacuucaa turan, si cunqursaa turan. Kufaatii keessa akkati galtu maqaan kee kabadu, seenaan kee kabadu. Warra jireenya kee balleessu balkanii guyyaa hojjechaa turani. Yoo waaqayyo dabarsee harka keetti kenne balbalan bantaa fi obboleessa koo obboleettii koo. Ameen. Haaloo ba'umsaaf ijaarratti ba'uudhaaf of qopheessita. Ameen. Kan akka yaadan nan barbaada. Waaqayyo faallaa sagalee isaatiin hojjetu. Nohi amma fedhe yoo balleessan jarri kun maal ta'uu qabu jedhee
Inni boofta akkasa godhu jawween akkasa godhu iyyuu malee amma yeroo kana waaqayyo nama jawwee kana soolchuu barbaadeera boofa kana soolchuu barbaadeera hagalu sanyiin kun waaqayyoof hafuu barbaadeera waaqayyo sanyii kana hambifachuu barbaade ergi waaqayyo hambifachuu barbaade immoo maal jedhee ani mormu annan hojjedha jedhee balbala isaa bareessimate. Ameen. Har'a waan tokko yaada balbala keessan balbala namaa banuudhaaf in mindilame firoottango yoo namaa kennuu barbaadani balbala namaa banuu barbaadani hin danda'aman jedheen. Attamitti yoo jette beektaa yoo ofii keetti dadhabde namaaf yoo nama ofii keetti yoo nama kadhachuu dadhabde namaaf nama kadhachuun sitti hin ulfaatu. Na dhageessanittu ofii keetti yoo nama kadhachuun sitti ulfaate waa'ee nama tokkoof garuu nama biraa yoo kadhatte sitti hin ulfaatu. Argeera kan nama jireenya ogeessanii namoota baay'ee kadhadhee iskoolaarii kadhadhee barsiiseera. Namoota baay'ee nama kadhadhee barsiiseera. Namoota baay'ee nama kadhadhee hojii qabsiiseera. Namoota baay'ee kadhadhee akka isaan gargaaraman godheera. Ofii kooti garuu amma irraatti namni kamuu na taajjabuu kan danda'u nama tokkoon kana naa godhee nama kadhadhee hin beeku jireenya koo keessatti. Garuu namaaf nan kadhadha. Yoo gargaaruu barbaadanii nama gargaaruu hin danda'aman siin jedheen rakkataa biyya kee jiru obboleessa kee naannoo kee jiru gargaaruu hin dandeessatti yaannaan hin siin jedheen. Ameen. Garaa kanaa qabaannaan immoo waaqayyo balbala sirratti banaan jedheen. Ameen. Nama gargaaruuf kaanaani hin dadhabamu maal jedhu beektu naannoo itti guddatetti mammaasa tokkotu jira namni namaaf loogee baala laafuutti namaaf itti laa'etu. Baala laaftoo nama raafuuti baala laaftootti nama namni namaaf looge baala laaftootti namaaf baalli laaftoo hammam geessi hamma baala hamma ija misiraa geessi baalli laaftoodha isa kanarratti bittiluun hin danda'aman yaannaan jedhu. Darbee maal jedha beektu harki kennee beeku moo dooluutu raafama harki kennee beeku dooluutu raafama jechuun dur kennee waan beekuuf yoo murame illee isuma dooluu sana sosocho'aa jechuudha. Kanaatiif garaa kee ilaala har'a waaqayyo balbala sirratti banuudhaaf. Ameen. Garaa kee ilaala garaa kee ilaala garaa kee ilaala garaa kee ilaala. Amma duwwaa kana carraa noof kenne sii kenne hin bantaa balbalaa. Dhagaa jirtu? Dhaga'u saamma gurraa miti keessi keessan na dhagaa jiraadha malee. Dhagaa firoottan koo amma duwwaa kayyoo akka nooyi carraa laatee sii laatee hin bantaa balbala kee hin galchitaa. Namoonni baay'een halkan tokko mana isaanii hin bulchan nama hin bulchan magaalaa Finfinnee kana keessatti namoota baay'ee isaanii hin beeku mana isaanii halkan tokko bulchuurraa dhaqanii yooma sodaatan sireessii qabanii si biraa deebi'u. Maaliif yoo mana isaanii bulchanii booris achi bulee jechumaan achitti hafalanii waan yaaddaaniif. Namoota akkasii immoo baay'ee fagaatanii hin deemne. Fagaatanii hin deeman namoonni akkasiidha. Waan tokko maaliif waaqayyo nama gara keetti erge tokko baajata ramadee gara keetti ergaan jedhe. Ameen. Obbolaa isaanii mana isaanii hin bulchan obboleessi isaanii mana durbii isaanii mana isaanii hin bulchan. Yoo mana akka waan godhan halkanii guyyaa lama isa ta'u siree qabaniiti galchu maal jedhu yoo bilbilanii qaban eessa jirtati yoo Finfinnee jiraatan eessa jirtu ani ofiitti baheetan asallaa jiran. Ani ofiilli deemeen Adaamaa jira gara Dabra Birhaan kanan jira yookaan Dabra Zayit kanan jira yookaan immoo gara Askuna Gondariinan jira Goojjamiinan jira yookaan immoo Dabuubiin jira biyyan jiru maalan sii godhan eessa jiru achuma jiruun bilbilaatu isaan dhoose malee achuma jiruun siniin jira. Kanaaf akkasii yaaddan nan barbaada. Maaliif waaqa hin beekula waaqayyo waa malee ergaa kana gara keessanitti hin finne balbala tokko sitti banamuudhaaf jedha. Balbala tokko dura sitti banamuuf jedha. Balbala sitti banamuuf jedhu kana warra kaan hin galchitaa balbala bantaa fi akka isaan lixan hin gootaa obbira tursuu hin dandeessaa hamma rakkina sana keessaa ba'anitti. Rakkinni namoota tokkodha ji'a tokko fa'aan caalu kan isin biyya tokko kan isaan isa rakkisan ji'a tokko fa'aa duwwaadha. Yoo kaan immoo ji'a lama isa booddee
tattaafatanii hojii humnaa hojjetanii maal dhagaa cabsanii maalis godhanii biyya baranii isaanii yoo danda'anii tokko nama biraa gargaaru. Ji'a tokko bira turse hin tursheensi hin jedhee ji'a shaniif bira turse addunyaa kana guutuu nuyi. Hallelujah nu gallaan. Ji'a shan dubala bira turse addunyaa mana isaa turse hin jedheem addunyaa mana isaa kaa'e addunyaa mana isaatti keessummeesse. Mana keenyatti namoonni baay'ee dhufanii godhanii galanii namoonni baay'ee nu biratti godhanii nu bira turanii har'a abbaa manaa kan ta'an abbaa konkolaataa kan ta'an abbaa jireenyaa kan ta'an abbaa gaa'ilaa kan ta'an lakkoofsan qaban hin isin jedhu. Umurii kanatti kunoo maatiin koo na dhagaa jiru gaafa nama kana dubbadhu. Yeroodhaaf bukkee tursine ji'a tokko ji'a lama bukkee tursine isa kaan waggaa lama waggaa sadatti tukkisne har'a baay'een isaanii abbaa buddeenaat abbaa manaat abbaa jireenyaat abbaa mindaat nama biraa ofirraa banee irra gargaaranii bara sana utuu isaan hin gargaarre namoonni kun buddeen nyaatan hin qaban ta'a isaan hin darbu ta'a. Yeroodhaaf bukkee tursine isa nama dubbadhu jireenyaan hin jiraanne hin dubbadhu jireenya hin jiraadhuudha kanatti itti himu. Kanaaf Waaqayyo qabeenya guddaa tokko fidaa jira. Guddaa tokko fidaa jira. Jireenya guddaa tokko fidaa jira. Garuu murteeffadhu har'aan jedheman. Hallelujah. Amen. Jela marala bagani amaya. Hallelujah. Amen. Gara kee dhufaa jira cabsee dhufaa jira ajendaa sirratti gadi bu'eera. Amen. Ulhanmas. Bagani amaya. Ajendaa sirratti gadi bu'eera sirra bu'eera si argateera. Kee deemu bojoon jechuudhaaf lapheen kee murteessaadha murteen kee murteessaadha. Murteeffadhu atumti na gargaari malee ani immoo kanan godhe atumti kana godhe malee ani immoo kanan godhe atumti kana godhe malee ani immoo kanan godhe yoo jette Waaqayyo si wajjin godhaan jedhe. Hallelujah. Murteeffadhu. Murteeffadhu atumti kana godhe garaa kee ilaala ajendaa ani hin beeku balus ajendaan guddaa tokko sirratti gad dhufeera. Yaanni Waaqayyo inni guddaan ajendaa Waaqayyo inni guddaan obboleettiin himimmaan kee dhongalaaftee amma yeroo kana lapheen kee raafamee jiru kun murteeffadhu malee Waaqayyo hojii guddaa si wajjin jalqaba. Amma yeroon kun yerootti gargaaramtee nama baay'ee gargaartuudha. Yeroo ooltee nama baay'ee oolchituudha obboleessa koo. Yerootti ofii keetii lafaa kaatee nama baay'ee lafaa kaaftuudha yeroon kun. Amen. Jesus. Roba gati. Amma yeroon kun yeroo keeti. Yerootti lafaa kaatee nama baay'ee lafaa kaaftuudha. Yeroo ofii keetii oolaa yaa maagaayaa. Kufaatii keessaa kaaftee nama baay'ee kufaatii oolchita. Amen. Garuu murteeffadhu. Murtoo nooyi gaafa sanaa kadhadhu. Akka Waaqayyo si gargaaru ani bareera. Amen. Akka nama 3-4 kan taatani amma tun dubbachaa jiru humni guddaan sirratti dhufaa jira. Humna guddaan sirratti dhufa. Namoonni kun mallattoo isiniif ta'uudha. Waan humna keessan gararraa jirutu isinitti dhufaa jira. Waan isin manaati gochuun dandeenye butu'achuun dandeenye qabeenya guddaa fidaa jira Waaqayyo. Garuu qabeenya kanaaf namootatti balbala jirtu moo balbala bantu kana murteeffadha mal amma afurri Waaqayyo mallattoo sirratti dhufa inni immoo kana booddee Waaqayyo seenaa keetti hin jijjiira. Amen. Yeera mara laba yaa bagalabu. Amen. Me yoo isinitti ulfaadhu ta'e amantoota laphee godhatu waan dhufeef harka keessa lamaan ol kaasaati Waaqayyo duratti ameen jedhaa fudhadha isa kana. Amen. Ilahana masakat rabagatu ulahana mas. Magani masaka baya.
Amen. 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 Hallelujah. Melebelebo sababa shelaralabos. Itaboko boko. Amen. 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 Gabara solo lo levara baba 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 solo lo levara la bora mi mama se ela bosola maya baba se lava. Amen. 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 Belara solo le bamina classe ba chicamos. Doras cabodatica. Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 Yes. Nada sokro le barale barados babashia. Majako sokro bile barase kabara le baraliaba.
Hallelujah. Hallelujah. Ya basi Bela barasso Agante kabachula kabde man kabata kana bote jabat. Jabra. Marado soko brosa papa. Bela barasso la barra la bora de marasia. Hallelujah, hallelujah. Jesus, el muequillo. Nama ila ammata jette roba ila barana ko gezaga amma katta jette si tawdi ammata jette si tawdi ammata jette si tawdi amma kana botte ka kana andran to hinta kana botte da waga Amen. Amen. Hallelujah. arka ke sagala ke da waga Amen. jetta sirkaba arka ko galete sirkaba baka mana jetta sirkaba amma sirkaba qabera da waga yo Hallelujah. wow Hallelujah. Amen. Amen. ulfinni bikalanni barabara sifato Amen. hallelujah Amen. hallelujah Esse que me caia sobre da waga yo tinaro mama umna koduri kada koduri na majettu side bi sere kana bote himbo ba jara waga yo Amen. Hallelujah. Sekandala hadiya utakandala haduna killa hadiya. Amin. Yesus. Hallelujah. finni barabaran sifato Amen. sagaleen kun jireenya isaan irratti jabaatu Amen. sagaleen kun jireenya isaan irratti maqaa Yesuus na jabaatu Amen. sagaleen kun jireenya kee irratti maqaa Yesuus na jabaatu Amen. maqaa Yesuus na jabaatu Amen. maqaa Yesuus na jabaatu obboleessa silaa yaa boora laabaya sagantaa dursaa turte obboleessa sila sagantaa dursaa turte kadhachaa turte na dhagaa yoo jiraatte obboleessa sila sagantaa dursaa turte kadhachaa turte Nan dhagaa. harka keetu akka nadhii dammaan harka kee irratti argaa nadhii dammaan harka kee irratti argaa nadhii dammaan harka kee irratti argaa jira amma waaqayyo rooraa diyaamaa gaana harka kee mi'eessaadha waaqayyo Amen. Amen. keeti akka barbaadamuun godha akkati mi'ooftuun si godha maansaan beekan Amen. Dhimma kee gidduu galee oolan qixxeessedha waaqayyootu. Hallelujah. Amen. Si mijeessaa sin jedha waaqayyo. Amen. Gama. Hallelujah. 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 Maqaa Yesuusin. Abiddi waaqayyooti haa argatu. Abidda bura waaqayyooti irratti dhufu. Rakkaadhaa yoo isinitti tole yoo dandeessani nan kadhadha. Abidda bura waaqayyo jireenya keessa irratti dhufu. Abidda bura waaqayyo jireenya keessa irratti dhufu. Abidda
Amen. 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 Dando roto glory da baba. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Remagana abidukun abidda bulbul Amen. 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 Yes, Lord. Amen. 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 Abarasoko bajika majika brosa bara abarasoko balala bara bara selarados. Amen. Amen. Yesus Kristus yitadasu. Amen. So yemuta yitadasu ba Yesus. Amen. Yeግዚአብሔር ኦራላባ እጅ በእናንተ ላይ Amen. ያገኛችሁ በኢየሱስ Amen. 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 መቃ ኢየሱስን ከድኩፈተን ፈያ Amen. Amen. ፈያ Amen. Saduma warra kubbatan lafatti dhukkura jabeessa harka keessan kaa'u tokkuma hin fayyitu. Gaafa sammaduraa gaafa deebi'ee si lallabu immoo warri fayyitanii dursaati obboleessa keenya caalaatti himtanii dhugaa baatu torban irraa hin fayyitu amma fayyitu amma fayyitu amma sammaa kana fayyitu dhukkubanii qabaadha dhiiga qabaadha madaa qabaadha kaanserii na jiraatu amma fayyitu afurri waaqayyo jira harka keessa lafa dhukkubsan kaadha jabeessaa kaadha sukkuma na wajjin ameen jedha Amen. fayyaa Amen. Amen. fayyaa Amen. Waaqayyo waan fayyiteef si agaratu. Amen. Ulfaatu. Amen. Asaduma simboota irratti ta'u. Amen. Bulchiinsa isaanii argatu. Amen. Yaa galatu. Amen. Simboon kun jireenya isaanii irratti dhufu. Amen. Eebbifame. Amen. Amma gaafa samma duraatti immoo lafa jirutti nagaatti nu eegi.
Ameen. Samba duraan immoo deemnee walitti argine sagalee kana isaanii dubbadhee akkan isaanii kadhadhuu fi haala ati nuu mijeessi. Ameen. Waan hundumaa nagaa nuu godhi. Ameen. Eebbifamu ulfaatu maqaa gooftaa Yesuusiin. Maaloo banaadha hundumti keessan irraa gaafadhaadhi maal jettu meemee maal jettu maaloo meemee maal jettu. Waaqayyo keessan jireenya keessan Banaadha hunduma keessaniif banaadha.